manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee shanaffaa bara hojii arfaffaadhaan ajandaalee sadii irratti mari'ateera. Manni marichaa raawwii hojii komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa dhageeffateera. Komishineerri olaanaan komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Profeesar Masfin Ar'aayaa komishinichi hojii ajandaa walitti qabu naannolee 9 fi magaalota 2 keessatti sirnaan raawwachaa turuu dubbatan. በ9 ክልሎችና በ2 ከተማ መስተዳድሮች የአጀንዳ መሰብሰብ ስራው ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል። hojiin ajandaa walitti qabu naannolee biyyattii 9 fi magaalota 2 keessatti xumuramee jira. ajandaa walitti qabuun erga xumurameen duuba yaa'ii marii biyyaalessaa Itoophiyaa fi namoota hirmaatan filachuun barbaachisaadha. Kanaaf naannoleen 9 fi magaalonni 2 hojicha xumuranii jiru. Iddoo muraasatti filannoo bakka buutota aanaa xumuranii naannotti kanaafee waan jiruufi inilleen ni xumurama jennee hojjechaa jirra. Torbeewwan lamaan ittaananitti immoo hojiileen ajandaa walitti qabu naannoo Oromiyaa keessatti guutumatti kan xumuramu ta'us dubbatan. በሚቀጥሉት 2 ሳምንታት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለው ስራ ይጠናቀቃል። torbeewwan lamaan dhufanitti hojii naannoo Oromiyaa keessatti ajanda walitti qabuun ni xumurama. Bakka buutota aanaa filachuun harki 98 xumuramee jira. Kanaaf bakka buutota naannichaa filachuudha. Kanaaf torbeewwan ittaananii ajanda walitti qabuun naannichatti ni xumurama. Naannolee Amaaraa fi Tigraayittis hojii marichaaf haala mijeessuu irratti hojjetamaa jiraachuus dubbatan. የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል dhimma ajanda walitti qabu naannoo Amaaraa fi Tigraay wal qabate naannoo Amaaraatti qindeessitoota fi haala mijeessitoota sirnaan leenjifne jirra. Kanaaf naannoo Amaaraatti haalli akka nuuf toletti guututti hojiitti galla. Kan naannoo Tigraay immoo eegaa waligaltee nagaatiin booda hojiitti seenne jirra. Bulchaa yeroo naannichaa waliinillee mari'achaa turreerra. በዚህ ሀገራዊ ምክክር የሴቶችና marii biyyaalessaa kanarratti hirmaannaan dubartootaa ga'ee olaanaa waan qabuuf xiyyeeffannoon itti kennamaa jiraachuu argeera. Kun waan gaariidha. hojiin hanga ammaatti hojjetaman dhugumatti abdii kan namatti horanii fi marammartoo waliigaltee dhabuutiin qoodiinsa hawaasa biyya keenyaa jidduu jiru inni furo jedhameetis hawaasni biyya keenyas uummanni biyyaas abdii guddaadhaan eeggataa kan jirudha. hojiin gama kanaan hojjetaman gaarii ta'anis aga ammaatitti ajandaa adda baasuun bakka bu'oota marii kanarratti hirmaatan adda baasuudhaan hojiin hojjetaman bal'aadha. Komishinichi gaafilee kaan sirreessuudhaan hojii marichaa milkeessuudhaaf ciminaan kan hojjetu akka ta'e komishineeronni marii biyyaalessaa dubbataniiru. Mana maree bakka bu'oota ummataatti itti waamamaa mootummaa kan ta'an Dr. Tasfaay Beeljigiib mootummaan waldiddaa fi waldhabdee Itoophiyaa keessa turan marii biyyaalessaatiin akka hiikamaniif ijjannoo guddaa qabaa jedhan. መንግስት ከትናንት ታሪካችን ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች በምክክር በውይይት እና በሰለጠነ መንገድ መፈታት አለባቸው እንጂ mootummaan Itoophiyaa waldhabdeen seenaa kaleessa waliin ka'an karaa mariin akka furaman barbaada. ejjennoo mootummaa rakkoolee fi waldhabdeen seenaa kaleessa ture wajjin ka'an karaa ammayyaawaa ta'een akka hiikaman barbaada. hojiin agaamaa hojjetames milkaa'aadha. Akka biyyaatti aanaaleen 1400 marsaa duraan kan adda ba'an yoo ta'u aanaalee 615 keessatti hojiin ajandaa addaan baasu guutumaan guututti xumuramuun himameera. Guyyaan saboota sablammoota fi uummattoota Itoophiyaa 19ffaa walta'iinsa caffee Oromiyaa fi mana maree magaalaa Finfinneen kabajameeti kan inni jiru. Dhimma kana egaa Ergitaa Gonfaa bal'inaan akka nutti qindeesse. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marii paanaaliin magaalaa Finfinneetti kabajameera. Guyyichi mata duree waliigaltee biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun qopheessummaa mana marii magaalaa Finfinnee fi caffee Oromiyaatiin kan qophaa'edha. Sagantaa kanarratti aangawoonni magaalota lamaanii fi naannoo Oromiyaa darbees jiraattonni manguddoonnii fi abbootiin amantaa magaalaa Finfinneef Shaggar irraa walitti babba'an hirmaataniiru. Itoophiyaan biyya addunyaa irratti tokkummaa isheen aarsaa gootota abbootii hunda keenyaatiin arrageessedha. Tokkummaa kana immoo misooma barbaadamuuf qixaan hojiirra oolchuun murteessaadha kan jedhan afyaa'ii caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaani. Magaalonni Finfinnee fi Shaggar fakkeenya Itoophiyaa jaalalaan keessa jiraatamudha kan jedhan Adde Saadaan haalota mijuu jiran kanneenitti qixaan fayyadamuun badhaadhina milkeessuuf mariin paanaalii kun murteessaa ta'us himaniiru. Hoggansii fi uummanni qindoomee mul'ata isaa kana galmaan gahuudhaaf itti gaafatamummaa keenya bakka jirrutti bahachuu qabna. Magaalonni lamaan magaalota sabaa fi sablammoonni hedduun nagaa fi jaalalaan keessa jiraatu aadaa fi duudhaa waliin jireenyaa qabanii fi fakkeenya tahanii kan mul'atanidha.
kanaaf humna tokkoomeen hiyyummaa injifannee badhaadhina dhugoomsaa diinagdeen of ijaarree maqaa biyyaa ijaarra. Kanaaf hojiiwwan misoomaa nageenyaa siyaasaa fi kan kana fakkaatan irratti wal deeggaruu fi wal bira dhaabbachuudhaan galmoota paartiin badhaadhinaa qabate haamil keessinu. Mariin magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaan qophaa'e kun hariiroo uummataa cimsuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu himuun Finfinneen haalota mijuuf qabeenya qabdu muuxannoowwan hojii akka misooma koriidaraa ollaaf qooduun irra jiraata kan jedhan afayyaa'ii mana marii magaalaa Finfinnee aadde Buzeenaa Alqaadiri. Muuxannoowwan hojiilee misoomaa fi waliin jireenya hawaasaa ture daraan cimsuun fuulduraaf misooma keenyas kan dhugoomsinu taas jedhan aadde Buzeenaan. ሀገራዊ ጥቅምና ፋይዳን ባስቀደመ ሰጥቶ የመቀበል መሪ faayidaa biyyaalessaa haala bu'uura godhateen yaadama kennanii fudhachuutiin waliin hojjechuun magaalota keenya guddisuu waliin jireenya hawaasaa cimsuu fi fayyadamummaa isaa mirkaneessuu qabna. Kana malees magaalota keenyaa fi baadiyyaa walitti hidhuun misooma keenya saffisiisuun nurra jiraata. Kun immoo itti gaafatamummaa hunda keenyaa ta'uu qaba. Hirmaattonni marii paanaalii kabaja guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kanarratti magaalota Shaggarii Finfinnee irraa argamanis sirnoota akkasii iddoo tokkotti kabajuun hariiroo hawaasummaa cimsuuf waliin misoomuuf qooda qaba waan ta'eef jabaatee itti fufuun akka irra jiraatu himaniiru. Yeroo ammaa kana haala kanaan kabajaa seenee galateeffatee sabaaf sablammoota biraatiin walitti makamee walii isaatiin ayyaana kana kabajeeffatee bahuu isaatiif kuni gaafii mootummaan yookiin immoo sirni keenya sirni paartii badhaadhinaa nu deebiseedha jechuudha. በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይሄ እንዲቀጥል ነው እኔ የምፈልገው። Mariin waliin akkanaa kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akka itti fufuun barbaada. Walitti dhufeenyi kun utuu waggaatti allama ta'eeyyuu dargaggoota, maanguddoota, abbootii amantaa fi haadholii siinqeefaa waliin wantoota bu'aa qabeessa ta'an irratti ni mari'atama jedhee ni yaada. Guyyaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa akkaataa sirna sabdaneessummaa fi tokkummaa cimsuun kabajamaa jira jedhan daayirektarri kominikeeshinii mana maree federeeshinii obbo Tarrafa Badhaadhaa turtii OBN waliin addatti godhaniin. Guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa barana mata duree waliigaltee biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Mincittis akka kabajamu himaniiti kan inni jiru. Jaldeessa Bakassaa immoo gabaasa dabalataa waan kanarraa hafee akka itti qindeesseera. Guyyaa saboota sablammoota fi uummattoota Itoophiyaa marsaa 19 akkaataa sirna sabdaneessummaa caalmaatti cimsuun kabajuu fi qophiin godhamaa jiraachuu daayirektarii kominikeeshinii mana maree federeeshinii obbo Tarrafa Badhaadhaa himanii. Ayyaanichi bara kana naannoo kibba Itoophiyaatti akkaataa tokkummaa fi sabdaneessummaa caalmaatti calaqqisiisuun kan kabajamu ta'uu eeranii jiru. sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessa jiraatan kun waltajjii tokkotti dhufanii aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, duudhaa isaanii akka isaan mul'isan, kan biraarraas akka baran, kan biraas isaanirraa akka baru carraa guddaa uume jechuudha. Carraa uumame kanatti fayyadamuudhaan biyyi keenya Itoophiyaan qabiinsa sabdaneessummaa irratti ishiin qabdu sadarkaa biyya keenyaattis ta'ee sadarkaa Afrikaatti darbee sadarkaa addunyaatti akka ishiin beekamtu godhee jira jechuudha. Kun ilaalcha biyya keenya irratti turellee jijjiiruu keessatti biyyi keenya biyya sabdaneessummaa sirnaan bulchuu dandeessu ta'uu ishii agarsiisuu keessatti carraa guddaa biyya keenyaaf illee argamsiisee jira jechuudha. Sana bira darbees duudhaaleen waliin jireenya uummataa, aadaa wal danda'uu uummataa, aadaa wal gargaarsa uummataa dhokatanii turan gara waltajjiitti dhufanii akka isaan beekaman sabaaf sablammoonni fi uummanni Itoophiyaa aadaa qabu kanaan biyya Itoophiyaa tiksee akka nasiin gahe biyyi Itoophiyaa har'a jirtu kun akka ishiin jiraattu kan godhe aadaa waliin jireenyaa fi wal danda'uu sabaaf sablammii fi uummattoonni Itoophiyaa qaban waan tureef aadonni kun caalmaatti akka beekaman akka qorataman godhamee jira jechuudha. Kanaaf kabajni guyyaa kanaa ijaarsa biyya keenyaa keessatti gahee guddaan tokko akka taphatametti dhimma fudhatamu jechuudha. Naannoleen duudhaa michummaa tokkummaa fi obbolummaa cimsuu irratti xiyyeeffachuun ayyaanichi seenessa waloo kan ijaaruu jedhan obbo Tarrafaan. Aadaa wal danda'uu fi waliin jireenya uummattootaa caalmaatti akka inni gabbatu godhamee jira. Eenyummaawwan biyya Itoophiyaa keessa jiran baay'een keenya kan hin beekne eenyummaa akkasii biyya Itoophiyaa qabaachuu ishiitiif kan gaaffii kaasaa turre akka salphaatti akka deebii argannu nu gargaaree jira jechuudha. Kanaaf guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa kabajamuun isaa tokko tokkorraa akka inni muuxannoo fudhatu, tokko tokko akka inni hubatu, tokko tokko akka inni beeku godhee jira jechuudha. Dhimmi seenessa qeenxee keessaayis akka nuti baanu carraa guddaa uumee jira jechuudha. Seenessa waluu irratti akka xiyyeeffannu waa'ee biyya Itoophiyaa gaafa dubbannu, gaafa barreessinu, gaafa ilaallu naannoo tokkorra dhaabbannee saba tokko keessa dhaabbannee waa'ee biyya Itoophiyaa dubbachuun guutuu akka hin taanee fi caalmaatti sabaaf sablammootaaf uummattoota 76 sana beeknee seenessa qeenxee keessaa baanee seenessa waloo tokko nu gochuu danda'u qabeenya waliin qabnu addatti kan beeksisu, seenaa waliin qabnu kan beeksisu akkasumas immoo
biyya keenyaaf kabaja karaa ta'uu danda'uun hunda keenya karaa walii galchuu danda'uun seenessa waloo irrattis akka xiyyeeffannuuf balbala nu banee jira jechuudha. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kabajuun warraaqsa guddina diinagdee hawaasummaa naannolee tumsuu keessatti illee gahee guddaa qaba itti darani. Ayyaanichi sadaasa 25 irraa kaasee moggaasa adda addaatiin kabajamaa jedhani Abtarrafaan. Guyyoonni shanan kun moggaasa adda addaati kan isaan qaban. Moggaasa adda addaa isaan qaban kun sababoota adda addaa qabu. Guyyoon waloomaa jira, guyyaan kibba Itoophiyaa jira, guyyaan marii jira, guyyaan Itoophiyaanotaa jira. Guyyoonni kun maaliif moggaafaman jennee akka waliigalaatti gaafa laallu. Tokkoffaan guyyaan kibba Itoophiyaa jedhamee sadaasni 27 kan inni moggaafameef kibbi Itoophiyaa naannoo biyyi keenya qabdu keessaa naannoo sabaaf sablammoonni fi uummattoonni hedduu keessa jiraatan. Sana biras darbee sabaaf sablammoonni 32 naannoo keessa jiraatanidha. Sabaaf sablammoonni 32 kun aadaa waliin jireenyaa qabu, muuxannoo adda addaa qabu, haala mijataa qilleensa qabu, lafa investimentiif ta'uu qabu, sana biras darbee iddoo hawwata turizimii adda addaa qabu. Kana hunda miidiyaadhaan, kana hunda qabatamaadhaan lammii biyya keessaa biyya alaatti agarsiisuudhaaf guyyaa san carraatti argatan jechuudha. Sadaasni 29 guyyaa Itoophiyaanotaati. Guyyaa Itoophiyaanotaa kana keessatti waltajjii tokko irratti sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa gareen agarsiisa aadaa isaanii kan itti agarsiisan keessummoota biyya alaatiif biyya keessaa ambaasadarootaa fi qoonsilaa irraa argamaniif akkasumas dippiloomatota jiraniif tokko ta'anii yeroo itti mul'isan. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsaa 19 kun mata duree waliigaltee biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhuun naannoo kibba Itoophiyaatti kan kabajamu yoo ta'u lammiin biyyaa kamuu tumsuu akka qabanillee dhaamanii jiru.